Waaqayyo haala hundumaa keessa dabarsee lubbuu ishee guyyaa har'aatiin nuuf ga'e isaatiin galateeffachaa gammada. Har'a akkuma argaa jirtan maazerii faana dhufneetu jirra jechuudha. Kunuu namatti itti daawwalee sagalee ishee erga dhaga'anii erga afaan ishee dubbachuu didee turee bubbulee turee waaqayyo immoo guyyaa isaa eege tokko lama jedhee kunoo dubbachuu jalqabdee socho'uu jalqabdee akka kanaatti nuuf taa'uu jalqabdeetti. Bilbila haasa'aa jirti kunoo qabannee dhufnee jirra. Akkam jirtu nagaa keessanii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u faamilii keenya nutillee baay'ee nagaa keenya waaqayyo haa galatoomu. Kunoo gaa akkuma argaa jirtanii har'a ganama kaanii anaa fi siisteriitu mana jira. Yaa'u gammeen illee hin jiru. Har'a walgahii qabaayyuu bahee jira. Maazeriin immoo ganama kana hin kaatu itti qorraa maal jedha waan ta'eefu achumatti waan ishee barbaachisu erga goonee fi booda ofii keenya gara qursii keenyaatti deebine yaa bilbilli gurrarra nan bu'u namni hin gaafata ture torbee isa darbe duratti mi'aan illee dhiistee dubbachuullee dubbillee dhaabdee turte maaliif qorichin isheen fudhatte baay'ee ishee miidhe. Innaa gaa torban darbee keessatti akka yeroo sana turteetti mi'aan dhiistee bakka waan hundumaa sadarkaa du'aarra geessee turte garuummoo guyyaa keemiti jedhee waaqayyo guyyaa sanas akkuma sanaan dabarsee har'ammoo akkuma argitanirra nu ga'eetu jira. Namni immoo gaa argeera waan ta'eef warri biyyaa maatiin kaneessa bilbilanii halkaniif guyyaa kanuma jechuudha kan isaan gaafatanii lubbuutiin har'a geesseetti dhukkuba guddinaafis immoo hin miidhamanii. Isinis baay'ee nuuf kadhattanii baay'ee nu jajjabeessaa turtanii waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Hunduma keessan rakkoo akkasii isinittiin fidiin balaa akka tasaa isinittiin fidiin namni otoo deemuu akkas ta'uu jechuun baay'ee ulfaataa. Ji'a sadan kanaa dura maaziriin na bira dhufte yeroo sargii akka isheen as turte argitaniitu akkasumallee ergasii immoo saasittis immoo ani deemeen ture jechuudha. Deemee fayyaa ishee ol argine wal biraa deebine waan akka tasaatu uumame garuu waaqayyo mayyoo akka tasaa godhee nurraa haa dabarsu. Amma kunoo qursii nyaachaa jirra ni bilbilaa isaa jira. Qursii kana nyaanne immoo yaa waqtii gannaatiin roobaa namatti hin tolu yeroo kana immoo kubsataatti hin qorraa waan miiqatu jira. Kunis ta'e hin jennu xiqqoo ishee anuma isheenii itti ishee banameen wajjin dubbattee nus immoo bartee mi'aan xiqqoo qammasuu jalqabde ofii ishees immoo luka isheetiin socho'uu jalqabde bakka baay'ee tokko nutti tolee baay'ee tokko gammanneetu jira jechuudha. Baduusi koos immoo sabuma kanaan ani beektu haalli jiru natti mijatee hin jiru. Egaa kuni ganamadha. Ganama keessa sa'aatii lama akkas waanuma ta'e natti fakkaata. Nutis immoo qursii keenya nyaanneetu kaan immoo ishee immoo shaaworii galchinii xiqqoo ishee miila ishee sosochoonni maal jennarra immoo kan kaleessaarra baay'ee tokko fooyyee qabdi baay'ee jajjabaatti jenneetu haasaa jirra. Qursii haa nyaannu kunoo buuphaan hojjetamee jira. Shaayiinis immoo danfee jira. Isheen na biraa gasiisterii koodha. Akkasii isiniin jenna. Warri karaa keessaa na dubbis ammallee jechuudha viidiyoo hojjedhee ture. Viidiyoo isiniif hojjedheen ture. Kan immoo viidiyoo isin biraan qaqqabne ta'een beeku maaluma abbadde amma kana fagaachuu hin qabdu. Waaqayyo siif haa fayyisu. Teekstii bichaadha kanan dubbisu malee riikoordii keessan qalbii mattuu hin jiru. Qalbii namaan waaqeffachaa hin jiru. Isa kanaaf immoo gadhiifama naa godha. Torbee darbee achi deemee achi bukkee turree achumarraan illee gara kadhannaatti geessinee kadhatamee fi toora kadhataa argatte bakka gargaarsuma waaqayyoon jechuudha. Nuti waan namni goonii hamma yaaluu dandeenyu yaallee hin dandeenye homaa gochuu hin dandeenye irraa fuudhuus hin dandeenye otoo namni namarraa fuudhee ta'ee xiqqoo nama boqochiisa ta'e gaarii ture garuu sana gochuu hin dandeenye maallaqni lubbuu namaa bituu dhukkuba sanas namarraa fuudhuu hin danda'u. Amma dandeenyu yaalleerra garuu immoo waaqayyo akka namaa garaa nutti hin jabaannee erga kadhatamee fi toora kadhataas immoo argattee maal jette hafuurritti deebi'ee bakka amma akkuma argitan kanadha jechuudha. Kanaafi kanan bade waan ta'eef please warri keessaa akkasiin na barbaadan nan beeka. Akkasiin nan komanne viidiyoo kana immoo sheer godhaati waliin gaha. Ammallee waaqayyoorraa kadhatanii hin dhabanii natti deddeebitanii na kadhatanii natti deddeebitanii fuula koo dhaabbattanii nan uffisiistanii kan namaan hin jenne waaqa uumaa ofii tokkicha qofaadha waan ta'eef ammallee kadhannaa keessanii nu jajjabeessaa kanuma caalaatti akka of dandeessee nuuf jabaattee bakka fayyummaa ishee duriitti deebite nu wajjiniin jiraattu.
abdii qabnaa magasii kaanii shaaworii gashinii maal jenniitu har'ammoo baay'ee tokko abdii nutti hortee jirti baay'ee jajjabaatti jirti akkuma viidiyoo gubbaa irratti argitanii jechuudha. Innaa torbii darbechi deemee torbii tokko bira taa'ee maal jedhee achi turuun immoo namni janni asiis immoo asii achi deddeebi'uun natti tolli sa'aatii kana namni jechaan jiru laftis immoo lafa gannaati. Obbolaan ishees immoo jiru karaa dheeraa karaa dubaraanii akkasuma obboleettii yookiin siistiriin koo kan hangafaas immoo jirti. Bayyees immoo jechuudha mana ishee mana maaziriinis immoo jira achittis immoo hin deemna maal jennee yaa'u namni yeroo akkasii kanan beektu miti herreega baay'ee namatti dhaga'ama. Kana keessaa carraa sanaaf kennanii jechuudhaan immoo akkamittiin deddeebi'a akkamiin ta'a akkamittiin obsee ta'a isin akka barbaadan taatu maal jedheen akkasittiin mo'adhee ani fidadheetiin dhufee jechuudha. Yeroo muraasa booda immoo gara tokkotti dabarsiniitu gargaarsa waaqayyoo jalatti ammanuuf kaatii ammanuuf jabaatti jennee abdiin inni isaanis immoo rafan obbolaan ishee ijoollee ishees ta'an dhufanii asumatti haa arganii jedhee anatu fudhatee dhufee jechuudha. Torbee kana keessa na bira jirti. Torbee saxaanus immoo kunoo fooyya'aa jabaachaa jirti. Amma bilbila haasaa jirti. Bilbila haasaa jirti. Sagalee mashiiti moo shumatti dubbate moo shumata akkas ta'e moo waan jedhu namatti gaaffii ta'aa jira. Jidduutti immoo bilbilatu bilbilamaa jira. Kun amma akkas goonii fataa goonii gadi baasniitu bilbilaa nama wajjiniitiin haasaa jirti. Sagalee isheen lama jibbinutti keenye yeroo hundumaa hundi keenya iyyuu bakka garaagaraa irraa fagaannee faffacaaneetu jirra. Ijoollee lama bichaatu ishee bira jira isiniin jedheetiin ture kanaan dura. Yoon gadi fageenyaan baay'ee saasa'uu baadhe bakka jirrutti yeroo bilbilluu sagalee mashii bichaatu bakka nuti tasgabbeessa. Sagaleen ishee xinnoo ishee qayyarame taana sagaleen ishee maal ta'e inni duree saqe maal jennee cinqabna turre. Innaa ji'a kana keessa sagalee ishee illee dhabnee turre. Amma garuu isatti deebi'aa jirti. Jidduutti immoo bilbilli boqonnaan qabu bilbila sanatti bilbilamaa amma sagalee irratti waraabaan jira. Kunoo akka kanaatti fataa sanaa jettee bilbila haasa'atii jirti jechuudha. Firoota ishee hiriyoota ishee ijoollee warra fagoo jiraniin nama hundumayyuu isin dubbisina sagalee mashee nu dhageessisaa sagalee mashee nu dhageessisaa numa jirti akkamii bakka namni baay'ee cinqama isa bira jirurra immoo isa fageenyaatu baay'ee cinqamaan immoo cinqatiima kana sodaadhe. Irraa hafuun danda'a anuma biratti waan barbaadde haa taatu isin dhuftanii arguu dandeessu yoo ta'uu baates immoo guyyaa muraasa booda isheenis adeemsa keessan fooyyofti jennee abdii waaqaatiin jechuudha. Akkasittiin kana fidadheetii dhufe amma kunoo gaa na bira jirtii baga waaqayyo siif oolchee jechuu keessan hin barbaadani koomentii kan biraa hin barbaadu isa kanatu baay'ee tokko nu gammachiisa baay'ee abdii kunnee turre yaa erga akkas taatee ji'aaf torban isheetu facaasaa miilanaati jechuudha. Adeemsa keessa nama fooyyoftiitti baay'ee nu harkatti dadhabde garuu immoo inuma darba hundisaayyuu akkas amma sagalee isinittiin dheeressu. Viidiyoo kana gadhumaatti dhaggeeffachaa warri haadha qabdan ammas waa'een haadhaa akkuma isinuu beektanidha. Haata akkasii kana hidhe waa'ee haadhaas kanarratti haasa'uudhaaf miti isinuu ni beektu. Warri qabdan haadha keessanii dhibeensin jalaan argin gufu bakka wanti haadha balaan ishee qaqqabe wanti ishee rage wanti isheen taate akkuma isheen dhukkubsatte kun otoo nuuf ta'eera ta'e otoo nu ijoollee isheef ta'eera ta'e gaarii ture irraa fuudhullee hin dandeenyu. Bakka maal jedhee isinitti taa'e akkan jedhe haasa'uu hin beeku. Na haadha keessanii kan dhukkubsattullee waaqayyo isiniif amaaru kan hin jirrellee bakka jiranitti itti haa tolu kan jiranillee waaqayyo umurii isaanii isiniif haa dheeressu jechaati. Ammas taanaan wanti biraan namni kamiyyuu taanaan nama kamittis wanti afaan koorraa dubbatamoo jiraate bicha fayyummaa isheetti akka isheen deebitu isa kanadha. Akkaataa amantaa keessanitti waaqayyoon dhagaa hin deebisa yeroo isaatti waan ta'eef hin fayyisa waan ta'eefu waaqayyo akka namaa miti gara laafessadha. Ammas nuti waan goonii dadhabne dhiisnee inni immoo guyyaa kee miti guyyaatti lubbuun kee darbitu kanaan hin darbitu jedhee guyyaa kanaan nuuf ga'eera. Inni irra caalaan immoo otuma waa tokko taatee lubbuun ishee miidhameera ta'eyyuu otoo nuti dhukkuba ishee barree kanaan dabartee kanadha sanadha hin jedhiin hafnamoo akkam taanatu jennuuti jidduutti dhukkubni ishee barame jechuudha. Dhukkubni ishee qorichi sun wal argate garuu
keessuma darbuu sana taga keessan darbanitti baay'ee tokko nama cinqa. Dhukkuba ishee irratti argamee amma yaalamaa jiru kana namoota baay'eetu ittiin du'e bakka du'ee dhamee garaa kutatamee deebi'ee lubbuun isaanii jiraate lafarra jiru. Hamma yoona jechuudha baay'een isaanii naannoo keenya namoota baay'eetu jira. Yaa dhukkuba waaqaa miti harka namaatu akkas godhee isa kana immoo guyyaa dabarsineetu waaqayyoo akkamittiin akka adabu hin beeku. Isa kana waaqayyootti dabarsineetu kennina. Otoo dhukkuba waaqaati ta'e waaqan komatanii hojii waaqaa keessaas immoo hin galamu. Sasanaumaa hin jennu. Waaqayyo hundumaaf iyyuu guyyaa qaba. Guyyaatti warra jallataniifis immoo adabbii kennu, warra lubbuu namaa akkasitti lafarratti siqaayyiseefis immoo adabbii kennu guyyaa qaba. Sana keessa hin gallu. Ammaaf garuu kanarra geenye akka kanaatti fataa jettee wambariirra yerootti teessuu ga'eetu jiraan immoo kunoo torbee kana keessa gaacha waanan tureefi gamman immoo dhiisee gara manaatti deebi'uun hin ulfaata. Bakka qormaata chaalenjii akkasii isinitti fidin walumaa gala isaatti. Bakka kamiyyuu eessa jiraadha waan akkasii isinitti fidin jechuun barbaada. Na manillee cufaa ture, suuqinillee cufaa ture. Jireenyi immoo isaa gaafa ol qabamee oluma qabamee oolaa, gaafa kufee ol immoo kufee oolanii beektu waan ta'eef baay'ee ulfaataa ture jechuudha haalichi. Amma gaa tokko lama hidhee waaqayyo nurraa dabarsaa jira. Bara 2018 kun waan nurraa fuudhee darba hidheetuma abdii qaba. Amma kunoo qe'ee koo mana kootti deebi'ee jira. Gabaallee kunoo nagadaa ishee faana immoo akkasittiin jirra jechuudha. Adeemsa keessa immoo yoo dubbatte yoo maal jette maazariin baay'ee nama fataa nama gootu, nama kofalchiistu, nama tapha jaallatu, nama jaalala namaa malee jibba namaa qabu miti. Yaa haadha koo waan taateef miti bichaa inni beeku beeka. Garuu immoo gaafa giddiin gan nama qabdi homaa gochuun hin danda'amu. Yoo jabaattee dubbattee maal jettee adeemsa keessa wal isin barsiisaa. Isinitti illee dubbatti isa keessa dabarte illee nama seenaarree. Haasa waaqayyo haa taasisuu jecha viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan hin baddanii akkasumas nuun hin jenne haala kana keessarraa deebi'aatii jirraa kan kaleessarra kanarraa wayyaa kanarraa immoo kan boriitu fooyyadhanii akkasittiin abdachaa jira. Kun nama dudubbachaatii jirti. Isiniin jechuutiin barbaada. Egaa isinis immoo akka kanaatti nuuf hubadhaa. Isiniin jennaa nagaa fayyaa ta'a bakka jirtanitti. Gaariin isiniin darbeenii hamtuu isiniin argin adagaa akka kanaa balaa akka kanaa lubbuun namaa lafarratti harka namaatiin tasaqaayya'u akkasii waaqayyo isinirraa haa qabu. Yaa'u nama namaaf tolutu, nama namaaf gaariitu, nama garraamiitu lafa kanarra hin bulu. እና maazariin nama akkamii akka taate, namaafis akkam akka taate, jiruu isheefis ijoollee isheefis mana ishee maatii ishee hundumaaf nama akkamii akka taate isa beeku bichaatu beekatu. Waa'ee ishee ammaasa'ee haadha ishee waan taateef jechuu dandeessu, kan ishee waan taateef jechuu dandeessu. Garuu dubbichi akkas miti dhugaansaa inni beeku beeka. Ergammoo gahamaan kanatu si mala jedhee akka waan aangoon hundumtu harka isaarra jirutti siqaa itti galchee homaa gochuu hin dandeenyu. Waaqayyo immoo akka namaan ta'in gara laafessadha. Akka nuuf fayyisuu ammallee kadhannaa keessan baay'ee nu barbaachisa. Isiniin jechuutiin barbaada. Egaa viidiyoon kun har'aa kanarratti xumuramuuf deema. Lafa jirtanitti gaarii dhaga'a. Hamtuu isiniin argini. Gaariin isiniin darbiini fayyaa nagaa ta'a. Viidiyoo keenya laayik sheer godhaati. Namoota baay'ee biraan akka nu qaqqabu akkasumallee warra haaraa taatan immoo sabiskiraaybii gochuudhaan gara mana keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Amma gas haasaa turte kana natti haasa'uudhaafi.